السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنين جتا هردفتوني كينيا كسوما وري يوتيوب كي هنسين دا مهدوها جبتن كسوما سبسكرايب gochu like gochu video نتقل كسوش جرا شير gochu دا ببلسا يدل دوغا دوغا هدو شروع بدا تبچا يدل هدو نسن غلطي فتا هدو غلطو ما سنين جتا الراس فيديو برادو وديتن جراغا حمد ko yechura waye sila lakosa bala sile bandeto jira arra formula compound atam gosleme wanjar bakam tibaresna kanjadu walin kan ila lofi kasmu dulati video kana ra wa heddu barat ngesi biya dura adana kana kana wadi so kam se guys ngargaru ni nanda ya na waraqata baratu isatu waraqata di baratu iswarra baratu misli fata mufis heddu ni fayada jatan amana aye kana waje mu ga dubatu ga hagana mun jadu sila waye la kosa balance sinif hamma to kora dubbachaa tan ture waye la kosa balance ilaalchisee jechuudha la kosi balance da maal jechuun ni dandeenya baay'ina yookiin baay'ina elektiroonota sheelii xumuraarratti argamanii irra dhaabbachuudhaan humna wal nyaatisaa elementoota illee kan jedhamudha jechuudha gaa balansiin la kosi balance jechuudha gaa'ii asitti valansiin elementoota lakkoofsi vaalansi elementoota beekamoo akkuma kun asiin gaditti kannamee jiru kana jechuudha gaa fakkeenya haayidroojiinii jira liitiyeemii kaarboonii naayitiroojiinii oksijiinii fluoriinii soodiyeemii maagniiziyeem almuuniyeem siilikaan foosforas jedhee kana gad kanneen jiran kun hundi elementoonni kun hundinuu vaalansii mataa isaanii qabanii fakkeenya gaa yoo kana jennu gaa vaalansiin isaanii kana maali yoo inni raabsuudhaan ka beekuu dandeenyu dhagaa raabsuudhaan beekuu dandeenya fakkeenya vaalansi yookiin vaalansiin liitiyeemidha meeqa yoo jenne vaalansi liitiyeemidha maali vaalansi liitiyeemidha liitiyeemin lakkoofsi atamaa sadii liitiyeem jechuun akkana lakkoofsi atamaa sadii vaalansi isa kana baasii yoo nuun jedhamee ni raabsina jechuudha ni raabsina yeroo raabsinu maal ta'a lama sheeliin duraa lama baaddatti kaahafu meeqa takka jechuudha kanaaf vaalansi jechuun baay'ina elektiroonii sheelii irraa xumuraa kana jechuudha vaalansi jechuun kanaaf mee akkamitti beekuu dandeenya kan jedhu lama baaddachuu kan akkamitti beekuu dandeenyu foormulaa mataa isaa qaba sheeliin hundinuu foormulaa mataa isaanii qaban isaanis fakkeenya foormulaan isaa maali lamana skeeriidha jechuudha lamana skeeriidha enniin maal ta'uu danda'a enniin takka ta'uu danda'a lama ta'uu danda'a sadii ta'uu danda'a akkasitti itti fufa baay'ina lakkoofsa sheeliiti yoo enniin tokko ta'e elektiroonii meeqaatu sheelii tokkoffaa kanarratti argama enniin tokko jechuun sheelii takkaffaa jechuudha ennii lama jechuun sheelii lammaffaa jechuudha enniin sadii jechuun sheelii sadaffaa jechuudha kanaaf foormulaa kana gargaaramuudhaan sheeliin takkaffaa lama baaddatti jechuu kana beekuu ni dandeenya akkamitti beeyna fakkeenyaaf yoo jennee akkitti beekuu dandeenyu foormulumicha irra dhaabbannaa foormulaan lamanaa skeeriidha jedha yoo enniin walqixani ta'a takka ta'e yookiin sheelii tokkoffaa jechuudha meeqa baaddachuu danda'a elektiroonii waan juu beekuudhaaf lakkoofsa kana fuutee bakka ennii buusta kana jechuun lama haammattuu bantee takka gootee asitti maal goota skeer goonaa jechuudha bakka enniitiin baay'ina lakkoofsa kana kaa'ee jechaadhaani kana booda lama baay'isuu takka skeer jechuun takka baay'isuu takka takkuma jechuudha lama baay'isuu takka meeqa ta'a lama elektiroonii jechuudha kanaaf sheeliin tokkoffaadha jechuudha baay'ina elektiroonii meeqa baaddata sheelii elektirooniidha baay'ina elektiroonii lama baaddata jechuu asirraa kanatti hubannaa jechuudha kanaaf sheelii akkaataa inni itti baaddatu kanarra dhaabbannee jechuudha lakkoofsa vaalaansii elementoota baasuu ni dandeenya kun sheelii tokkoffaa yoo ta'u sheelii lammaffaan meeqa baaddata laata yoo jennu sheelii lammaffaadha foormulaan gaa lamana skeeriidha sheelii lammaffaa jechuun enni walqixani ta'a lama jechuudha kana booda enni bakka enni kana lama buusnaa jechuu asirraa nuuf gala lama haammattuu gootee as keessatti lama maal skeerii goona jechuudha soo lama baay'isuu lama skeerii jechuun afurii walqixani ta'a wanni asirratti argannu meeqa 8 jechuudha kanaaf sheeliin duraa tana yoo taatu sheelii lammaffaa jechuun tana sheelii lammaffaan kuni meeqa baaddatte jechuudha elektiroonota 8 baaddataa jechuudha saniifuu takka lama sadii afur shan jaha torba 8 akkanatti elektiroonii 8 ta duraa immoo lama jechuudha akka kanatti baay'ina sheeliin tokko elektiroonota meeqa akka baaddatu beekuu bifa kanaan dandeenya jechuudha kuni sheelii lammaffaa meeqa baaddatte jechuudha elektiroonota
8 baadhataa jechuudha. Sheeliin sadaffaatoo adeemsuma kanaan sheelii sadaffaas beekuu dandeenya. Formulaan isaa 2 squareidha. Sheelii sadaffaa jechuun inni walqixa ni ta'a 3. Inni maal ibsa? Baay'ina sheeliiti ibsa. Inni walqixa ta'a 3 jechuun sheelii sadaffaa jechuudha. Sheelii jechuun akkumaan jalqaba isin agarsiisu ture sanii gaa'ii. Kanaaf sheelii sadaffaan tun meeqa baadhatti? Kan jedhu beekuudhaaf lakkoofsa kana fuunee bakka kana buusna. Bakka kana fuunee as buufna. Yeroo buufnu meeqa ta'a dhiiroo? Yookiin 2 hammattuu bantee as keessas meeqa buufta? 3 maal jettaani? Square. Kana goona jechuudha. So 2 baay'isuu 3 square jechuun 9. Yeroo 2 fi 9 walitti baay'ifnu 10 meeqa jechuudha? 18 elektirooniidha jechuudha. 18 elektiroonii ta'a jechuudha. Kanaaf baay'inni yookiin baay'ina elektiroonota sheelii sadaffaa irratti argamanii meeqa jechuudha? Hubanna 18 jechuudha. 18 jechuudha. Wanni kun fatanaa keessatti illee isiniif dhufuu danda'a tarii. Amma erga kana ta'e sheeliin sadaffaa tuni 8 baachuu ni dandeessi. Akka isin tasgabbaa'uu dandeessu 8nis ni tasgabbaa'uuti. 18nis ni tasgabbaa'uuti. Hammi isin baadhachuu danda'u hammi olaanaa isin baadhachuu dandeessu 18. Sanii gaditti ammoo hammi isin ittiin tasgabbaa'uutu meeqa jennaan 8 jechuudha. Fakkeenya bakka kanatti egaa yeroon akkana jiru elementiin yookiin sheeliin duraa meeqa baadhattenne 2. Sheeliin lammaffaa meeqa 8. Sheeliin sadaffaa meeqa 18. Akkanattis ta'afurfaatoo meeqa baadhatti? Ta'afurfaadhaa formulaan keenya 2 squareidha. N'n keenya walqixa ni ta'a 4 yoo ta'e meeqa baadhata? Waan jiru beekuudhaaf 2 maal goona? 4 the whole square. 2 gooneeti hammattuu keessatti 4 square goota. So 2 baay'isuu 4 square jechuun 16. 4 square jechuun 16 jechuudha. Kanaaf walii yoo baay'istu meeqa jechuudha? 32 jechuudha. Sheeliin inni afuraffaadhaa elektiroonii meeqa baadhata yoo nuun jaame? Elektiroonii 32 baadhata jechuudha. 2 8 18 32 akka kanatti. Akka kanatti egaa baay'ina elektiroonii sheelii tokkoffaa, sheelii lammaffaa, sheelii sadaffaa, sheelii afuraffaa. Sheeliin afuraffaa elektiroonii meeqa baadhata yoo kan jedhamu ta'e gaafiin akkasii yoo kan nuuf dhiyaatu ta'e sheelii meeqa jennaani? Sheeliin afuraffaadhaa elektiroonii 32 baadhata jechuudha. Sheeliin shanaffaatoo sheeliin shanaffaa akkuma amma dubbannu kana jechuudha. Inni walqixa ni ta'a 5 jechuudha. Formulaan keenya maali? Inni zool squareidha. So 2 baay'isuu asitti inni bakka inni tana meeqa buusna? 5 buusna. Maal jennaan? Zool square jennaan. Kana booda 2 baay'isuu 5 square jechuun 20 fi 5. Kana booda 2 baay'isuu 5 meeqa? 50 jechuudha. Kanaaf sheeliin shanaffaadha elektiroonota meeqa baadhata yoo nuun jaame? Elektiroonota 50 baadhata jechuudha. Elektiroonota 50 baadhata jennee akka kanatti hojjannaa jechuudha. Amma gaasira dhaabbachuudhaan vaalaansii lakkoofsa vaalaansii baasii nuun jechuudha danda'ama. Lakkoofsa vaalaansii baasii nuun jechuudha danda'ama. Lakkoofsi vaalaansiidha. Fakkeenya inni akkanaatis ni jira. 2 8 2 akkanaa kana baa jira laa. Lakkoofsi adamaa elementii kana akkana faa kaa'ee meeqaan hunjaa? Sheeliin duraa 2 baadhati, sheeliin lammaffaa 8, sheeliin sadaffaa 8 kaa'ee tana 2 kaa'e. Walitti daataaf lakkoofsi adamaa kana 2 fi 8 10, 10 fi 8 18, 18 fi 2 20 jechuudha. Elementiin akkanaa kun eenyu? Elementii kaalsheemiiti. Lakkoofsi adamaa isaa 20 yoo raabsitu raabsaan isaa kana fakkaataa jechuudha. Akka kana raabsuudhaan lakkoofsi vaalaansii isaa meeqa jennaani? 2 jennaan. Baay'ina elektiroonii sheelii irraa xumuraarra jirtu kanaatu lakkoofsa vaalaansii jedhama waan ta'eef. Gara waa'ee compoundota yoo dhufnu sila waa'ee formulaawwan compoundota atom gos lamee waan jaaman. Formulaan compoundidha atom gos baay'ee fi compoundota atom baay'ee fi compoundota atom lamee jira. Compoundii atomii lamarraa yookiin gosa lamarraa uumamanii fi compoundii atomota adda addaa 2 fi 2 ol 3 irraa uumaman 3 fi 3 ol irraa uumamantu jira. Ka atom lamee kana laalla amma formulaan compoundii atom lamee kun kaakame. Compoundonni atom gos lameen compoundota elementoota akaakuu 2 qofa irraa uumaman jechuudha. Fakkeenyaaf potassium bromide isa kun amma asitti arginu kana jechuudha. Potassium bromide isa kana jechuudha. Potassium bromide kuni gosti baay'inni elementiin inni irraa uumame elementii 2 qofa. Kana jechuun wal nyaatinsa potassium ida'u bromine jechuudha. Kana lameen irraa kana jechuun maal gochuu dandeenya? Potassium jechuun K dha plus bromine akkana jechuudha. Ni taha maal nu kanna? Potassium bromide
potassium bromide kana kenna jechuudha KBr potassium bromide lakkoofsi lama kaaziru kun eessa dhaqe akka kana waan kana laaloo yaa namma formula compoundii barreessuu jechuun lakkoofsota azala subscript jedhame amma kun lakkoofsi kun maal jedhama lakkoofsi lama kabiroomiin jala jiru kuni subscript jedhama as garuu hin jiru la eessa dhaqe akkami barreeffame kan jedhu formula keemikaalaatu formula keemikaala compoundotaatu nama hubachiisa waan sana gaama step sana kan nuti malaallu akkasuma sodium chloride fi calcium oxide fakkeenyota compoundota atam goslameeti yookiin compoundota elementota adda addaa bumalama of keessaa qaban jechuudha formula compoundii atam goslame kanneen valansiin isaanii xaafii yaa ta'e barreessuudhaaf dhawata armaan gadii kana ni ilaallaa jedha kana jechuun fakkeenya akka fakkeenyaatti gaa'ii elementiin tokko aadha haa jennu elementiin bilaa biidha elementiin kun lamee yoo wal nyaatee maal goona kan jedhu san laalla a ida'uu baan ni ta'a elementii a ida'uu elementii baa elementiin a valansiin isaa xaa yoo ta'e elementii baa valansiin isaa yaa yoo ta'e akkamii barreessina valansiin qaban isaan hundinuu so valansii isaanii xaa fi yaadaan yoo bakka buufnu ta'e formula keemikaala compoundii kana barreessuu hin jedhame akkamii barreessina durarratti elementoota idda bu'eewwan elementoota wal bira barreessina elementii wal nyaatan san idda bu'eewwan isaanii wal bira barreessina a fi a ida'uu baan ni kennaa jennee a fi baa kana akkana wal bira barreessita isteepii lammaffaa valansii isaanii mataa gubbaa keenya valansiin aadhaa xaadhaa valansii baadhaa immoo yaada akkana wal bira barreessina isteepii lammaffaatu kuni isteepiin sadaffaadhaa ammoo valansi isaanii kana eega kunga step lamaffaadha jenne step sadaffaarratti valansi isaanii kana wal jala dabarsina akkana jechuun a fi b ture aan ko yaan as dhufa aan kuno achi dhaqa wal jala dabarsu jechuudha so a y b x akkana jechuudha laan ba a fi ba ta amma a y b x kun maal jedhama yoo nun jedhame inni kun maal jedhama jennaan formula keemikaala compoundii abaati jechuudha formula keemikaala compoundii abaati kanaaf formulaan keemikaala akkitti barreeffamu akkana step kanaan deemnaa jechuudha isuma kana nu agarsiisanii asitti dhawata tokkoffaa yookiin tartiiba tokkoffaatti jaa iddabeewwan elementoota molecular compoundichi keessa jiranii wal biratti wal cinatti barreessuu jedha a fi ba wal nyaatan taanaan akka kana wal bira barreessina kuno a ida'uu baa inni a fi ba wal nyaata akkanatti a ida'uu baawwa gizee wal nyaate maal jennee wal bira barreessina a baaqa akkana wal bira barreessu jechuudha akkana dura wal bira barreessita lammaffaa irratti vaalansii isaanii mataa gubbatti lammaffaa maal jedha tokkoon tokko iddoo bu'eewwan irratti jedha tokkoon tokko iddoo bu'eewwan irratti vaalansii elementoota barreessuu jedha vaalansii isaanii mataa gubbatti barreessu vaalansiin isaanii maal ture xaa fi yaada ture la vaalansiin isaanii xaa fi yaada vaalansiin kanaa xaadha kanaa yaada akkana mataa gubbaa barreessina sadaffaa irratti maal goota wal jala qaxxaamursiifta baalaansii tan taazirtu as fidda taachirtu achi geessita wal jala qaxxaamursisee kun olaan yaana isa dhufe a jala dhufe xaana isa dhufe baa jala dhufe amma inni kun maal jennaan formulaa keemikaala compoundii atam lamee jennaan formulaa keemikaala compoundii atam lamee afraffaa irratti dhaawata afraffaa formulaan compoundichaa barreessuudha formulaa compoundichaa kana maali eega wal jala dabarsitee kun akkana kana erga goote durarratti erga kana wal jala qaxxaamursiiftee booda formulaa keemikaala compoundichaa bifa kanaan barreessuudha jechuudha afraffaan xumurri kana ta'a jechuudha fakkeenya bifa elementiitiin agarsiisuudhaaf fakkeenya formulaa compoundii barreessuu jedha dhaawata armaan olii irratti hundaa'uun formulaa aluminium oxide barreessi jedha formulaa aluminium oxide dhawanni armaan olii maal ture fakkeenya aluminium jechuun kana ida'uu oxygen aluminium oxide waan hinjeef wal nyaachifna aluminium fi oxygen wal nyaachifta maaltu ta'a durarratti wal bira barreessuudha maal goota aluminium oxide akkana wal bira barreessite tartiiba takkaffaa jechuudha gidee wal bira barreessite tartiibni lammaffaadhaa isaan kana gubbaa vaalaansii barreessuudha vaalaansii aluminiumidha vaalansiin aluminiumidha meeqa lakkoofsi atamaa isaa 13 akkamitti baafanna ni raabsita vaalaansii isaa jechuudha vaalaansii isaas gubbaa barreessee jira yoo raabsite malee beekuu hin dandeessu sheeliin duraa meeqa baadhatti jeetiin ture 2 ta lammaffaa meeqa baadhatti 8 gizee 2 fi 8
kudha sadi irraa fuunee meeqaan lafatti hafa sadii baay'ina elektiroonii tana fuuteeti asii barreessita jechuudha. Tanaatu vaalaansii jedhama waan ta'eef akkana goota. Hafe eenyu oksijiiniitu hafe. Oksijiiniis ni fudhatta lakkoofsi atamaasaa 8 meeraabsi sheeliin duraa 2 ta duraa tattaantu 8 baadatti garuu hafe meeqa 6 lamaa fi jameeqa 8 kana amma vaalaansii dheettee jaan fuutee as gubbaa fiddeen keessu. Oksijiinii asiin jirti as gubbatti jaa fiddeen keessu. Maal keessa hamma inni fudhatu hanga duraa irruu fudhata. Sibiilota laal warra vaalansiin isaanii xumurarraa bakka tanaa jechuudha. Takka qaban, lama qaban, sadi qaban daayirektii vaalaansii dhennee gubbaa barreessinaaf akkanatti. Warri ammoo bakka tanaa sheelii xumuraa tanarraa 5 qaban yookiin 6 qaban akka kanaatti kunoo yookiin 7 qaban isaan san fuuneen keenyu hanga 8 ga'uudhaaf irratti san fuunee irri keenyaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma 2 jaajaa kun meeqaa irruudhaa yaa 2 irru lameen san fiddee asitti akkana barreessitaa jechuudha. Isteeppii meeqa faadhaa tuni isteeppii lammaffaati jennaan. Isteeppii lammaffaati. Isteeppiin sadaffaadhaa maal ta'a? Isteeppii sadaffaadha jechuun isaan kanneen wal jala qaxxaamursiisuu jechuudha. Lakkoofsa 3 kana fiddee as fidda lakkoofsa 2 fiddee akkana wal jala qaxxaamursiisuu. San booda isteeppiin sadaffaa maal ta'a? Almuuniyeemii jala meeqaa dhufa? Lakkoofsa 2 dhufa. Almuuniyeemii jala kana 3 2 dhufa waan ta'eef. Oksijiinii jala meeqaa dhaqa? 3 dhaqa. Akkanaa jechuudha. Gidee wal jala qaxxaamursiisee barreessitu almuuniyeem tu oksijiin 3. Formulaan keemikaala kombaawundii kana barreeffamee jedhama jechuudha. Formulaan keemikaala kombaawundii kana almuuniyeem oksayidii kunoo akkanatti barreeffama innee bifa kanaan agarsiisuu dandeenya jechuudha. Almuuniyeem oksayid. Almuuniyeem oksayid jechuun akkana barreeffama jechuudha. Lakkoofsi 2 dhiiroo isaa dhufe dhiiroo maali jennee karaa akkanu suni formula keemikaala kombaawundii kan hordofuudhaan akkanatti barreessuu dandeenya jechuudha. Maqaa isaa moggaasii yoon hunjaame lakkoofsa sabskriiptii kana maqaa dhoofna. Lakkoofsi 2 maali? Daayi jedhama. Lakkoofsi 2 daayi. Daayi maal jala jira almuuniyeem. Daayi almuuniyeem jettaan. Daayi almuuniyeem as jala meeqaa jira? 3. Tiraay daayi almuuniyeem tiraay daayi almuuniyeem tiraay oksayid. Daayi almuuniyeem tiraay oxide jennee kana moggaasuu ni dandeenya jechuudha. Kuni maali? Formula keemikaala kombaawundii atam lameetii jechuudha. Gabra isa kana gaa akka kanatti gaa kan nuti wal qixxeessinee bifa kanaan keenyu jechuudha. Fakkeenya lammaffaati. Fakkeenya lammaffaa vaalaansiin pootaasiyeemii fi biroomiinii takka takka waan ta'eef formulaan pootaasiyeem bromide akkana ta'a jedha. Bee kan kanas isin yaara deebi'ee taraa takka isin agarsiisu. Potassium akkasuma bromine. Isaan kun lameen wal nyaataniiti dura asitti jechuudha. Wanta sorry durarratti maal ta'anii potassium ida'u bromine. Isaan kan lameen wal nyaate ida'uudha beete. Ni kennaa waan kennu isa wal bira barreessina jenne potassium bromide. Potassiumiin dhumarraa takka qaba. Brominiinis dhumarraa gizee raabsitu takka qaba. Fakkeenya potaasiyeemidha 19 meeraabsa sheeliin duraa meeqa baadhatti jenne 2 tattaantu meeqa baadhatti 8 2 fi 8 10 ammallee sheelii sadaffaa jira sheeliin sadaffaatis meeqa godhuu dandeenya 8 goona 2 fi 8 meeqa 10 10 fi 8 18 meeqa lafatti hafa duba takka 19 waan ta'eef takkittiin sun maali jechuudha. Takkittiin tun vaalaansi barreessine biroomiinii taati. Biroomiiniin 36 qaba. 36 waan qabuuf ni raabsita. Sheeliin duraa meeqa jenne 2 tattaantu 8 tattaantu 18 ta itti aantu 8 godhime 2 fi 8 10 10 fi 18 10 fi 18 meeqa 10 fi 18 28 fi 8 30 fi 4 fi takka meeqa ta'a jechuudha. Asitti gaa 30 fi 5 takka takkittiin sun gidee irratti daane meeqa ta'a jechuudha. Waan inni argatu yookiin hamma xumurarra takkittiidha jechuudha haftu. Takkittii haftu san fuunee isarra finnaa asirra finnaa jechuudha. Vaalaansii takkittii haftu asirra finnaa. Kana booda potaasiyeem biroomayidiin vaalansiin isaanii meeqa? Potaasiyeem biroomayid K fi BR kunis takka qaba wal jala yeroo qaxxaamursitu K1 BR1 takka takka jechuun hin barreeffamtu.
takka takka jechuun hin barreeffamtu saniif akkamitti KBr jenneetuma akkamitti potassium bromide jennee akkanatti barreessinaa jechuudha. Inni itti aanu akkasuma waa'ee fakkeenya calcium oxide jaa. Fakkeenyi calcium oxide dha maali yoo jennee calcium oxide yoo fudhannee calciumiin lakkoofsa tamaasaa 20 akkasuma oksijiinii jira. Oksijiinii 8 qabdi ni raabsitee lakkoofsa vaalaansiisaa wanna gootu otoo yoo raabsinu ka 20 meeqa ta'a 2 8 8 2 ta'a yeroo raabsitu 2 fi 8 10 10 fi 8 8 meeqa lafa ta'a 2 lameen tun maali it's a valence yennaan oksijiinii taati 8 jira yoo raabsitu meeqa sheeliin duraa 2 tattaan tu meeqa 6 2 fi 6 10 so warri 5 xumurarra jechuudha warri 6 akka kanaatti warri 7 5 6 7 yoo ta'e isaan safuuneen keenyu hanga irruu keenyaa hin so 6 yoo ta'u meeqaa irruudha 8 ta'uudhaaf 2 irruu akkana barreessina asirrattis 2 asirrattis 2 akkana barreessina kana booda maal goona wal jala qaxxaamursiisu goona kana jechuun gaa kaalsheemii 2 oksijiinii 2 yoo wal jala qaxxaamursiifnu maal ta'a kaalsheem 2 oksijiin 2 kaalsheemii 2 fi oksijiinii 2 yoo wal fakkaate jala 2 jennaan yoo wal fakkaate so lamaan akkana wal balleessa formulaan compoundii kana maal ta'e calcium oxide jennee akkanatti haa'uu dandeenya jechuudha. Compoundiin kun formulaan compoundii kana compoundii atom gos lamee jedhama jechuudha. Atom gos lamee jedhama jechuudha. Kun egaa fakkeenya isaaniiti akkaataa itti daleenutu akkana bifa kanaan fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Inni biraa magnesium oxide jedha. Magnesium ida'u chlorine. Magnesium fi chlorine yoo nyaatu magnesium fi chlorine yoo wal nyaatu gaa bakka kanatti magnesiumiin 12 qaba. Akkanatti gaa 12 yeroo qabu ni raabsina. Vaalaansii isaanii mataa gubbaa kaa'uudhaaf 2 8 2 8 10 meeqa lafa tafa 2 lameen xumurarra jirtu tuni vaalaansii jedhamti. So magnesiumii gubbaa meeqa barreessina 2 barreessina jechuudha. Akkasuma chlorine jedha. Chlorine valensii lakkoofsa tamaasaa 17. Chlorine jechuun 17 qaba. Ni raabsina. Sheeliin duraa 2 8 7 jedha. 2 8 7. 7 waan ta'eef 7 fuuneen keenyuun jedhe. Yoo 5 ta'e yoo 6 ta'e yoo 7 ta'e maal goonee hanga duraa irruuti jenne. So 7 waan ta'eef 8 toodhaaf meeqaa irru takka. Kanaafuu chlorine goonee chlorine gubbaa meeqa barreessina? Takka barreessina jechuudha. Kana booda cross magnesium 1 chlorine 2 magnesium 2 fi chlorine 2 jechuudha. So magnesium chloride akka kanatti formulaan compoundii kana barreeffama jechuudha. Maal jechuun ni dandeenyaani? Akkamiin barreessuu dandeenya? Magnesium chloride. Magnesium chloride. It is not D. Kun D jechuun Cl2 jechuudha la. Mg. Magnesium chloride kana jechuudha. Akkasuma gaa fakkeenyi isaanii gaa kana kabira waa'ee gocha kanaati. Gochi 3.6 lakkoofsi vaalaansii elementoota hammattuu keessatti kennaman fayyadamuudhaan formulaa compoundota elementoota kanarraa uumamanii barreessuu on hiriyoota keessan waliin shaakalaa jedha. Mee kami shaakaluu dandeenya? Hammattuu keessatti lakkoofsi 2 ka jiru kuni lakkoofsa vaalaansii jechuudha. So kaalsheemiin 2 chlorine takka jechuudha. Koopariin 2 chlorine meeqa takka jechuudha jira. So maal godhaan isiniin jedhe vaalaansii eega barreeffamee booddee wal jala qaxxaamursiisadhaan jedhe. Maal ta'a? Copper 1 chlorine 2 kana jechuun copper chloride akkana jechuudha. Copper chloride akkana barreessinaa jechuudha. Gaafii ba ayiranii gubbaa meeqaa jira? Ayiranii 3 godhee bromine meeqa qabdi? Takka. So cross yoo goonu maal goona? Iron 1 bromine jala meeqa jira barreeffama? 3 barreeffama. So iron bromide maqaan compoundota atom lamee kanalleen xumura irratti maal qaba? Yidii qaba laa. Maxxantuun xumuraa maal ta'a? Yidii waan jaamutti dabalta. Yidii. Fakkeenya compoundii kana keessatti elementi meeqa jira? 2 jira. Waan compounding kun atom lamee ta'ee jiruuf xumura irra maal jennaan? Yidii jennaan. Iron bromide jettan. Iron bromide.
Caan akkam jedha. Caan kaalsheemii lamaa fi filooriinii takkaa jedha. Kaalsheemii lama filooriin 1. So criss cross yoo wal jala dabarsite kan gamana yoo wal jala dabarsite kaalsheemii jala takkaa dhufa filooriinii jala meeqa dhufa lama dhufa jechuudha. So calcium fluoride jennee kanatti moggaasuu dandeenya calcium fluoride. Kana jechuun lakkoofsi tokko hin barreeffamu. Maal jechuu dandeenya? Calcium fluoride akkana barreessuu dandeenya jechuudha. Lakkoofsi takka barreessinus dhiisnus waa takka keessa waan hin jirreef. Soodiyemii fi oksijiinii jedha. Soodiyemii dura meeqa jira? Takka jira. Oksijiinii gubbaa meeqa jira? Valensii lamaan jira. So criss cross. Sodium jala takka jechuun takka ni sodium jala meeqa dhufa? Lama dhufa asii as dhufte waan ta'eef. Oksijiinii jala too hin barreeffamtu. Maaliif takka barreessinus dhiisnus maara kongoom. So disodium oxide. Lakkoofsi lama agarsiisa. Disodium oxide or sodium oxide jennee deebisuu yookiin dubbisuu ni dandeenya jechuudha. Gaafii kana keessatti gaafiin dha almuneemii 3 fi iodinii takka jedha. Almuneemiin 3 qabaa, iodiniin ammoo takka qabaa jedhe. So maal godhaan jedhe? Criss cross. Almuneem 1 iodide 3. Maal jennaani? Kana haytus rakkoon qabu jechuudha. Almuneem iodide. Yidii jechuun irraanfachuun qabdan. Xumura irratti compoundichi elementii lama qaba taanaan jecha yidii jaamu kana irraanfachuun qabnu. Almuneem iodide jennee moggaasnaa jechuudha. Almuneem iodide. Okay, baay'ee gaariidha. Inni F dhaa biroo dhufne kaalsheemii fi oksijiiniidha. Kaalsheemii fi oksijiinii hojjedheetan jira. Kaalsheemiin lama qaba jira. Oksijiiniinis lama qaba jechuu jira. So wal jala qaxxaamursifta. Kaalsheem 2 oksijiin 2. Maal goota jechuudha? Wal fakkaate maal goonee jala lama lamaan badaa deemti. Wanni nuti hafnu hafu maali? Kaalsheem oxide. Kanaan nu hafaa jechuudha. Kaalsheem oxide. Akka kanatti compound formula compound bifa kanaan hojjechuu dandeenya jechuudha. Kuni deebii maaliiti? Deebii gocha 3.6 jechuudha. Deebii gocha 3.6. Gara maqaa compoundota atam gosa lamee moggaasuu waan joojjii ol qabsiisu akkuma nama jedhe. Akkuma nama dubbadhee maqaa elementii jalqabaa fudhatteet eegasi maqaa elementii itti aantu moggaastaa jechuudha. Asumatti illee maal jechuu jira? Maqaaleen compoundota jedha. Maqaaleen compoundota atam gos lamee kan moggaafamu jedha. Maqaa elementii isa gara bitaatti jiru barreessuun maqaa sibiilaalaa gara mirgaatti argamu jecha maalitti dabaluudha? Jecha yidii jiru itti dabaluudha jedha. Jecha yidii jiru itti dabaluudhaan moggaafama. Fakkeenya elementii kana fudhatte. Maagneeziyem jettee dura Mg maagneeziyemidha. Oksijiinii sanarratti yidii dabalta. Oksijiinii jecha jiru kanarratti yidii dabalta. Maagneeziyem oksayidii. Maagneeziyem oksijiinii hin jedhamu jechuudha. Oksijiinii akka ture kana gara oksayid yidiitti jijjiirraa jechuudha. Yes. Okay. Bifa kanaan moggaasaa deemna jechuudha. Elementii dura maqaa dhoohineet kan itti aanu yidiitti daballee moggaasnaa jechuudha. Sodium chloride amma kun illee akkasuma. Sodiumii itti maqaa dhoohitee kiloorinii maal goota? Chloride gootee moggaastaa jechuudha. Elementoota biraa fakkeenyaaf asitti elementoota vaalaansii tokko ol qaban moggaasuudhaaf maqaa elementootaatti aansuun vaalaansota elementoota kana lakkoofsa roomaaniin barreessuudhaan ta'a jedha. Maqaan compoundii yeroo waamamu maqaa lakkoofsaa waliin ta'a. Ayiraniin compoundota isa tokko keessatti humna wal nyaatinsaa lama agarsiisu. Lama yommuu agarsiisu adeemsi nuti ittiin agarsiifnu kunoo lakkoofsa roomaanii kana fuuldura kana keenyaa jechuudha. Vaalaansii lama qabaachuu danda'a waan ta'eef humna elementii lama wajjin wal nyaachuu danda'u yeroo takni agarsiisa. Akkasuma yeroo barreessinus kunoo lakkoofsa roomaanii kanatti aansiidhaan yeroo barreeffamu kanneen biroo immoo humna wal nyaatinsaa 3 kan agarsiisanis ni jiru. Isaan sanis kunoo vaalaansii yookiin lakkoofsa roomaanii 3 goonee kan fuulduratti dabaluudhaan barreessina. Fakkeenya ayiraniin humna wal nyaatinsaa 2 fi 3 oksijiinii wajjin yommuu wal nyaatu maqaa fi formulaan compoundii uumamuu danda'u wal duraa duubaan akka armaan gadiitti ta'a jedha. Akka armaan gadii ta'a. Kunoo ayiranii asitti yoo fudhattu ayiraniin tokko vaalensii 2 duraa qaba, tokko vaalensii 3 duraa qaba. Oksijiinii wajjin wal nyaatu
maal goona jennee bakka kanatti adda isiniif baasuudhaaf ayiraniin vaalaansii lama yeroo formulaa keemikaala compound yeroo barreessinu vaalaansii isaa lama jechuudha agarsiisa. As gubbatti lama goota. Oksijiiniin duraanuu gaa meeqa qabdi? Direct duraanuu lama qabdi. San booda maal goona wal jala qaxxaamursifna. Iron 2 oxygen 2 yoo akkana wal fakkaate maal goota? Iron 2 oxygen 2 akkana dhiistu maal goota? Jala lama asiinis jala lama jettani lama lamaan baddii formulaan nuu hafu maal jedhama? Iron oxide. Iron oxide jennee akka kanatti moggaasnaa jechuudha. Kuni ayiranii isa vaalaansii lama qabuuti. Isa vaalaansii lama qabuuti taha. Isa sadi qabu too. Isa sadi qabu. Ka asis sadi nu qabaachuu nu agarsiisa kan akkam goona. Ayiranii gubbaarratti sadi barreessita. Oksijiinii gubbaarratti lama barreessita. Kana booda cross goona. So ayiranii gubbaa maaltu barreeffama? Lama lakkoofsa lama jala dhufa waan ta'eef oksijiinii jalatti immoo sadi. Formulaan ayiranii vaalaansii sadi qabu kana ta'a jechuudha. So maal jennaani? Di iron trioxide. Di jechuun lama lakkoofsa lameen as jirtu tana ka subscript jedhamtu ka ayiranii jalatti argamtu tanaatutu di jedhama maxxantu tana jechuudha. Lakkoofsa subscript oksijiinii jala jiru kun sadi tri jennaan. So maqaa moggaasuu hin jedhame di iron trioxide. Di iron trioxide or iron oxide jettee gabaabinaan bira darbuu ni dandeenya jechuudha. Haaluma kanaan vaalansiin kopparii immoo takkaa fi lamadha jedha. Maqaan formulaan compoundii kilooriinii wajjin uumuu danda'u wal duraa duubaan akka armaan gadii kana ta'aa jira. Kunillee the same dhagaa kana wajjin garaagarummaa hin qabu. Kopparii vaalaansii tokko, kopparii vaalaansii lama yoo fudhannu koppariin vaalaansii tokkuma gubbaa barreessina. Oksijiiniin duraanuu meeqa qabdi? Lama. Saniifuu kana goota koppar 2 oksijiin 1. Kun maal jedhama? Copper oxide. Akkana barreessina jechuudha. Okay? Akkanatti barreessina. Inni kopparii lamaa to'ish. Kopparii gubbaa bakka vaalansiin isaa lama jedhame lama gooteet oksijiinii gubbaas lama gootee cross goota. Copper 2 oxygen 2. Gidee lama wal fakkaatu maal jennaani? La jala lama innee lama lamaan baddii. Saniifuu maal to'asi ta'a? Copper oxide. Copper oxide. Kana haafaa jechuudha. Akka kanatti gaa lakkoofsa baay'ina vaalaansii isaan qabaniiru hundaa'uudhaan formulaa keemikaala compoundoota akka kanatti qopheessuun ni danda'ama yookiin barreessuun ni danda'ama jechuudha. Gabatiin 3.5 maqaa fi formulaa compoundoota atam gosa lamee tokko ni agarsiisa jedha. Vaalaansii kun kanneeni copper monoxide. Copper monoxide dha. Copper monoxide, calcium oxide, calcium sodium chloride, potassium iodide, copper oxide akka kanatti kun kunis directii gaasanuma wal fakkaataa kanas akkasitti ibsina. Maal jennaani? Kaarboonii fi oksijiinii elementoota keessatti argaman jechuudha. Keessatti jechuudha qabiyyee compoundota calcium fi calcium oksijiinii, sodium chlorine, potassium fi iodine, copper fi oksijiinii akkasuma copper fi oxygen. Kunniin qabiyyee compoundota san keessatti argamaniiti. Gocha 3.7. Gocha 3.7 waan juubira yoo deenu maqaa compoundota armaan gadii moggaasi yookiin barreessi jedha. Maqaan compoundota armaan gadii barreessuudhaaf hiriyoota kee waliin shaakali kan jedhu kana maqaa isaanii yoo ilaallu durarratti akkuma dubbachuu ture compoundonni atam lame yoo ta'an dura maqaa elementii jalqaba irratti argamu kana dubbanne kan jecha maxxantu yidii jedhamutti daballaan jedhe. Kanaaf compoundonni irratti argamu magnesium oxide jedhama. Sababni isaa compoundii atam lame waan ta'eef. Dura magnesium jennete oksijiinii jirrutti immoo jecha maal daballaa jechuudha? Yidii jecha juu daballaa jechuudha. Jecha yidii. Magnesium oxide. Kunis sodium jennete bromide. Potassium chloride. Aluminium akkasuma aluminium chloride jennee bifanaan moggaasuu ni dandeenya jechuudha. Maqaa kenname irraa formulaa compoundota armaan gadii maqaa kenname irraa formulaa compoundota armaan gadii barreessuu ni dandeenya. Kanaaf maqaalee compoundota armaan gadii moggaasii yookiin maqaa kenname irraa formulaa compoundota armaan gadii barreessuuf hiriyoota kee waliin shaakalii jedha. Yes, liquid. Amma kana yommuu shaakaltan potassium bromide jedha. Potassium jechuun K dha. Bromide jechuun
برomini yommuu ta'u bromate وهم بروميتي جتشو دندا غرو برومايدي ججرا جتشيدي جام يورو في إلمنتين كم مالتو أغرسا إنه كومباوندين كوني كومباوندي أتملميتو أغرسا إنه كناف بوتاسيوم برومايد بوتاسيوم يفي بروميني والبرا بريسنا بوتاسيوم برومايد يجون فورمولا سا كناف كاتا غرابا يورو فني كالسيوم كلورايدي جا أسيتس كلورايدي كالسيوم يجون سي إيه دا كلورايد يجون مو سي إل دا غرو أكم غرو دندينيا Valancing chlorine takka kan calcium ida meka lama sonifu wal jala katta mursuna calcium chloride jenne akka kanatti jechuudha inni kuniga mali isa maliti calcium chloride kenne barreessuudha caan mal jechu jira caan copper oxide jira copper cu malto jala jira lama jira as gubbal lama barreessi jechu saati oxide akkana goota copper oxide duraan lama qabdi والجلا يوم قطع مرسيفتو كوبر أوكسايد أسلما أسيزلما يو والفكات مال جونانجر جلا لما أسمال لما بدي فورمولا كومباوندي خينيا مال دا كوبر أوكسايد أكنا تاججون كوبر أوكسايد إني تيانو كا ديدا أيرن جلا أيرن يجون إف إيدا ميكا يغاوا لكوس روماني لما يجون فالانسين سالما يجودا كلورايدي جلا كلورين يجون درانو فالانسي سيدك سو كريس كروس جون maal jennaani iron 1 chlorine 2 so gool jala qaxxaamursitu lakkoofsa takka barreessitus baatus rakkoon qabu jenne saniif maal jennaani iron chloride formulaan kombaawundoota akka kanatti ka isa daadha akkanatti kaayamaa jechuudha gaafii sadaffaa bira dhufnu kombaawundoota armaan gadiitti kennamaniif elementoota keessatti argaman hiriyoota kee waliin barreessi jedha elementoota keessatti argaman yaa maqaa isaanii barreessita amma as yoo dhuftu kaadhaa fi faa jira kaan maali pootaasiyeemiidha faan maali filooriinidha jechuudha akka kana barreessita kaan pootaasiyeem faan filooriin yoo maqaa kombaawundichaa barreessu nuun jedhame immoo amma kombaawundoota armaan gadiitti kennamaniif elementoota keessatti argaman waliin barreessi jedha elementoonni keessatti argaman pootaasiyeemii fi filooriinidha as garuu maqaa isaa moggaasuu nuun jedhe potassium fluoride jennaan potassium okay ka itti aanu kamaaliti ban calcium fi chlorine tu jira maal goona calcium chloride jennee moggaasa garuu elementis keessa jirutu tokko maali tokko calciumidha tokko immoo chlorineidha jennaan maqaa isaa moggaasuu nuun jaame isa kana calcium chloride jennee moggaasa sababni isaa maaliif yidiitti dabalee baay'inni elementii kombaawundii kana keessatti argamanii lama waan ta'aniif gara caayoo dhufnu zinkidhaa fi oksijiinii jira maal jennaan zink oxide yoo adda adda barreessi jedhame maqaa elementiidhaa yoo ni barreessine inni ammoo zinkii fi oksijiiniidha zinkii fi oksijiin as yoo dhuftes haayidroojinii fi oksijiinii jettee barreessita elementicha keessa jiru yoo kombaawundicha barreessite immoo water bishaan jechuudha kombaawundiin kun bishaanii dihydrogen oxides ni jennaani hydrogen oxides ni jennaani bifa kanaan akkanatti moggaasuu ni dandeenya jechuudha inni bira waa'ee ayoonota atam baay'eeti ayoonota atam baay'ee isee nuti ayoonota atam danuu yookiin atam baay'eedha jechuun garee kombaawundoota atomoonni kanneen gareedhaan ta'anii kombaawundoota adda addaa hedduu keessatti kan argaman ni jiru jedha yeroo hedduu isaan elementiidhaa wajji wal nyaatanii jiran elementii wal nyaatee uumamee jira garuu immoo wanta gabbaanii hin jirreef ayoonota atam baay'ee yookiin kombaawundoota ganaa elementoota birootii wajji wal nyaachuun kombaawundii biroo uumuu jechuudha isaan kunniin vaalaansii ni qaban tuutni atomoota kanneen kan kombaawundoota hedduu keessatti argamanii fi kophaa isaanii garuu jiraachuu hin dandeenye ayoonota atam baay'ee jennaan ayoononni atam baay'een kun kophaa isaanii jiraachuu hin danda'an garuu kombaawundoota hedduu keessatti argaman kanaaf maal jedhamu ayoonota atam danuu jennaan jechuudha maqaa fi formulaan vaalaansii ayoonota atam danuu kana vaalaansii isaanii wajjin kaa'amee too jira jira akkuma laaltee agartu jechuudha bakka kanatti jechuudha gabatee kana keessatti nuu kaa'eetii jiranii amooniyaa jedha amooniyeemiin kunoo kana NH4 hydroxide OH minus ida nitratein NO3 minus ida sulfatein SCO4 negative tuda
kaarbooneetiin CO3 vaalaansiin si mataa gubbaa jirtu negatiiva 2 fosfeetii of fudhanne immoo PO4 ta'eeti sadi gubbaa jirti. Amma vaalaansiin isaanii kun amooniyaa wanni jaamu kun yeroo hedduu ijoolleen warreen gaafachaa turtanii jirtanii NH4 kun gubbaarraa maaliif poozitiivii qabaatee waan jedhamu takkaa ture. Poozitiiv wanni poozitiivii qabuuf elementiin kun lamee yeroo wal nyaatu vaalaansiin isaanii hanga inni vaalaansiidhaaf qabu ol yoo itti ta'e baay'inni elementiin wal nyaaten suni tirfii ta'ee mul'ata jechuudha. Fakkeenya mana haayidroojinii as keessatti naayitiroojiiniin abbaa tokko haayidroojiniin garuu 4. Maal goona naayitiroojiinii kana lakkoofsi atamaa isaa meeqa 7 ni raabsitan. Yeroo raabsitu sheeliin duraa meeqa baadhatti 2. Sheeliin 2 tattaantu 8 baadhatti. Garuu asirraa gizee 2 fuute 7 irraa gizee 2 fuute meeqaan lafatti hafa 5 jechuudha. 5 tun vaalaansii naayitiroojiiniiti. 5 tun vaalaansii naayitiroojiiniiti. Naayitiroojiinii gubbaa vaalaansii 5 keenyaa jechuudha. Akkana jechuun tuttuqaa abbaa taakka 2 3 4 5 akkana keenya jechuudha. Inni itti aanu haayidroojiniidha. Haayidroojiniin duraanuu meeqa qabdi? Haayidroojiniin lakkoofsi atamaa isaa 1. Lakkoofsi atamaa 1 jechuun baay'inni elektiroonii inni qabu takkumaa jechuudha. Haayidroojinii abbaa meeqaa jira garuu abbaa 4 jira. Kanaaf haayidroojiniin afranuu tokko asiin dhufa, tokko asiin dhufa, tokko asiin dhufa, tokko asiin dhufa. Yommuu akkanatti asiin dhufu haayidroojinii abbaa meeqaatu itti naannaa? Yes, very good. Akkana gooneeti bifa isinii galuun barreessa. Naayitiroojiiniin akkana jira. Elektiroonii meeqa qaba jennee xumurarraa 5 qaba. Abbaa meeqa fudhachuu barbaada inni 5 qaba jechuun 2 5 jechuun tun 8 ta'uudhaaf meeqaa jirru 3 jirru negatiiva 3 abbaa 3 qofa barbaada. 3 qofa barbaada waan 5 qabu jechuudha. 3 qofa barbaada. Amma haayidroojinii abbaa 3 qofa wajjin walitti firoomuu barbaada inni. Abbaa 3 wajjin asiin akkanatti, asiin akkanatti, asiin akkanatti. Tokkichi isaan hundinuu takka takka qabanii takka takkitii tana irraa fudhata inni jechuudha. Gaafa irraa fudhatu boondiin akka jidduu isaaniitti akkanatti uumamti. Amma takkitti asitti as fudhate isin tun 2 taate. Tunis 2 taateef. Tunis 2 taateef. 2 fi 2 meeqa? 4. 4 fi 2 meeqa? 6. 5 irraa abbaa takka takka walitti hidhamee waan ta'eef as gubbaa meeqaa jira? Abbaa 2 jira elektirooniin. So 2 2 2 6 fi 2 meeqa? 8 jechuudha. Akkana guutamaaf jechuudha isaaf. Kanaaf amooniyaadhaaf akkitti guutamu akkana. Amooniyaan asiin haayidroojinii, asiin haayidroojinii, asiinis haayidroojinii. Boondii kana gizee uumu as gubbaa abbaa 2 jira. Elektiroonii friction qaba. Takka asiin haayidroojinii hojii uumte, takka asiin uumte, takka asiin uumte, takka asiin uumte. Abbaan 3 asiin haayidroojinii hojiin boondii uumte asiin abbaa 2 taate. Boondiin takka elektiroonii 2 taati, tunis 2, 2 fi 2 fi 2. Abbaan tapaka 3 meeqa? 6 ida'uu duraan 5 irraa gizee 3 gaa. Haayidroojinii hojiin gizee boondii uumte abbaa 2 achi gubbaa jira. Yeroo walitti daannu naayitiroojiinii meeqa qaba jechuudha ammaan tana akkanatti 8 bakka. Osoo akkanatti ta'uu qabuut inni H3 ta'ee tasgabbaa'ee osoo ta'uu qabuut maal ta'ee taa'u jira asitti gizee ilaaltan. NH4 jee taa'u jira. Soo meeqaatti rifeensa keessatti akka inni itti taa'u qabu akka inni itti tasgabbaa'u akkana NH3 garuu akka meeqaan jirinni 4 jira. Kanaaf meeqaatti rifii jira? Abbaan tokko pilaas tirfiidha jechuudha. Takka barreeffamtus dhiifamtus sumaa rakkoon qabu waan jenneef soo ida'uu qofa akkasitti taa'e. Kanaaf tirfii qabaachuu isaa agarsiisa jechuudha. Koompaawundii tahee ganaa jechuudha. Ayoonota tan baay'ee tahee ganaa elementii biraatii wajjin wal nyaatee takkitti tirfiitti taate tana ifirraa kennaa jechuu agarsiisa. Inni biraa asumatti oksijiiniidha. Hydroxide kennuun kana huno. Hydroxide isa kennuun kana. Hydroxidiin kunis akkuma isa OH kana jechuudha. Akkuma isa OH-ti. Hydroxidiinis O fi H wal bira jira. Oksijiinii fi hydrojiinii kanatti OH ta'ee jira. Maaltu gubbaa jira? Negatiivii jira laala akkuma agartan. Maaliif negatiiviin ta'e dhiiroo? Yoo oksijiinii fudhannee oksijiiniin lakkoofsa tamaasii meeqa? 8 2 sheeliin duraa 2 tattaantu meeqa? Meeqa lafa tafa 6 jaansan fuuteeti oksijiinii kana gubbaa keessa. Jaansan jechuudha. Isin tun oksijiinii yoo taate taakka ettaan 2 3 4 5 6tu sheelii xumuraa irra jira. Akkanatti isiirra keessa. Hydrojiinii meeqa qaba inni? Takka qaba. So hydrojiinii meeqa jira? Takkumaa jira. Tokkicha fiddee asiin akkana keessa. Tokkichi boondii unoo. Tokkicha kana qaba. Kana booda boondiin jidduu sanatti uumamte.
Boondiin uumamte jechuun takkitti tanarraa fudhate jechuudha. Eenyutu irraa fudhata? Oksijiiniin haayidroojiinii irraa takkitti fudhate. Hoggus meeqa gammatun? Isintu meeqa bakka buutii gidee fudhatu lama bakka buutii. Lama 3, 4, 5, 6, 7. Habbaa 7. Garuu inni meeqa godhachuu barbaade? 2, 6, 8 godhachuu barbaade. Garuu meeqa ta'e gidee haayidroojiinii tokko irraa fudhatu 2, 7 godhate. 2, 7 ta'eef. Meeqa ganaa irru? Negatiif takkaa irruudha jechuudha. Kanaaf OH wanni jedhamtu tuni OH gubbaa negatiif takkaa jira. Habbaa takkaa ganaa barbaachisaa jechuudha. OH baalaansiin OH dha meeqa? Negatiiva takkaa jechuudha. Habbaa takkaa ganaa irruudha jechuudha agarsiisuufi jechuudha. NO3 kana bira yoo dhufte NO3 yookiin nitrate ka jiru kana bira yoo dhuftu nitrojiiniin xumurarraa meeqa qaba? 5 qaba inni 2 5 waan ta'uuf 5 qaba. Takka 2 3 4 5 qaba. Garuu oksijiinii meeqa isaan marsee jira? Oksijiinii habbaa 3. Oksijiinii habbaa 3 takka 2 3. Oksijiiniin sadeenu meeqa barbaaddi? 2 2 irraa barbaaddi. Oksijiiniin sadeenu waan 2 2 barbaaddu jecha. Kanaaf baay'inni oksijiinii inni kanaan marsee jiru meeqa? Baay'inni oksijiiniidha 3. Oksijiiniin sadeenu yeroo raabsinu lakkoofsatamaa 8 waan qabaniif 2 6. 2 6 jechuun 2 2 barbaadanii jechuudha. Naayitiroojiinii kanarraa. Naayitiroojiiniin garuu meeqa qaba? 5 qaba. Naayitiroojiiniin 5 qaba 2 5 waan ta'eef. 5 qaba garuu isaan meeqa barbaadan? 2 2 barbaadan. 6 jechuudha bar. 2 2 irraa barbaadanii 6 jechuudha. Kanaafuu meeqaa irruudha jechuudha. Asiin habbaa lameen tanaaf fudhataa jennu. Asiinis ol asiinis habbaa takkitti san asiin gadammoo lameen tana sinaa gad fudhatu. Tun habbaa lamarraa fudhatte. Tunis habbaa lamarraa fudhatte. Meeqaaf takkitti tamtu fudhata tanaaf fudhata. Isaan hundi meeqa fudhachuu barbaadan? 2 2. Tunis lamarraa fudhatte tun milkooytee jirti. Tunis lamarraa fudhatte tunis milkooytee jirti. Garuu tun meeqa fudhatte? Takka qofa fudhatte. Saniifuu meeqaa ganaaf? Negatiif takkaatu too ganaa naayitiroojiinii kana biratti hafeef jechuudha. Naayitiroojiiniin hin qabu gaa isaa kanaaf. Saniifuu maal jechuu ni dandeenya jechuudha. NO3 kana gubbaa negatiiva meeqaa jira jechuudha? Negatiif takkaa jira. Vaalaansiin isaa meeqa jechuudha? Vaalaansiin isaa negatiiva takkaa jennee akka kanatti ibsuu ni dandeenya jechuudha. Vaalaansii isaanii bifa kanaan ibsuu ni dandeenya jechuudha. Inni itti aanu SO4 dha. SO wayim sulfate kennu kana jechuudha. SO4. SO4nis sulfuriin lakkoofsa tamaasii 16 meeraabsaaf ta duraa meeqa? 2 8 2 fi 8 meeqa? 10 meeqa lafattaaf? 6. Aha kunis meeqa ta'uu barbaada? 8. Kanaafuu as gubbatti 2 duraa irruudha jechuudha. Ni hubanna sulfurii duraa. Eegal 2 irruu ta'ee 2 irruudha. Oksijiiniin duraanuu 2 2tu duraa irruudha. Amma bakka kanatti oksijiiniin 4tu jira akkuma bakka kanatti agartanii. Oksijiinii meeqaa jira? 4 jira laal. Sulfurii jidduu kana keesseeti oksijiinii abbaa afran itti marsita. Taakka jettaan 2 3 4. Oksijiinii abbaa 4 jira akkana. Sulfuriin 16 qabdi 2 8 6. 6 sana siin keenya. Taakka jettaan 2 3 4 5 6. Ka eenyuti kuni kan sulfuriiti beekadhu. 6 goona sulfurii. Taakka 2 3 4 5 6. Oksijiinii meeqa qabdi? Habbaa 6 qabdi 2 2 irraa barbaaddi. Taakka 2 3 4 5 6. Tunis taakka 2 3 4 5 6. Tunis taakka 2 3 4 5 6. Tunillee taakka 2 3 4 taakka 2 3 3 4 taakka 2 3 4 5 6. 6 goonaa jechuudha. So kana waliigalan meeqa ta'ee jira? Kunis meeqa qaba? Taakka 2 3 4 5 taakka 2 3 4 5 6. Bakka 6 jechuudha. Ganaa 2 2 irraa barbaadan. Isintu meeqa qabdi? 6 qabdi. So lameen as jirtu tanaa boondii wajjin uuma. Lameen as jirtu tanaatu kana boondii wajjin uuma. Lameen habbaa lamaasiin habbaa lamaatu hafee takka tanaa wajjin uuma, takka tanaa wajjin uuma. As keessaa isintu milkooyte 2 irraa fudhattee jirti. Isintunis 2 irraa fudhattee milkooyte. Garuu jarri kun lameen meeqa fudhatan? Takka fudhatan. Asitti ganaa takkaa irruudha 8 hin godhamne. Asittis meeqaa irruu? Takkaa irruu. Asittis takkaa irruudha. Asittis takkaa irruu. So negatiiva meeqa jechuudha waliigala? Negatiiva 2 jechuudha.
Kanaaf SO4 wanni jedhamu kuni negatiiva meeqa qaban jechuudha? Negatiiva lama qabanii jechuudha asirraa hubannaa jechuudha. Kanaaf vaalaansiin isaanii meeqa jechuudha? Vaalaansiin isaan kana vaalaansiin isii meeqa jechuudha? Negatiiva lama jechuudha. SO4 vaalaansiin isii meeqa nuun jaame? Negatiiva lama jechnee akkanatti hubachuu dandeenya jechuudha. Meeqa kan isin dhibu tarii jiraachuu danda'a hundaa'u waluma faanaan fixuudhaaf yaala. Kanaaf waa'ee sila vaalaansii isa kaarboneet CO3 joo kana yoo dhufnu CO3 akkuma isa amma jenne kaarbanii tokko jidduu jira. Oksijiinii abba meeqa jira asiin takka lama sadi oksijiinii sadii jira. Kaarbaniin lakkoofsa hatamaa isaa 6 yoo raabsitu 2 4 ta'a. Baay'ina elektiroonii inni qabu 4. So takka 2 3 4 abbaa 4 jira. Isin tun meeqa fudhachuu barbaadi duraanis 2 irraa achi fudhatti. Tuni sila 2 barbaadi takkuma tunillee takkitti tana siin fudhatte. Ammas keessatti tamtu milkaa'e takkitti tana milkaa'ee jira 2 irraa fudhatte. Tun ammoo baay'inni jirtu takka waan ta'eef jecha asitti ganaa meeqa hafeef tanaaf takka hafeef. Asittis ganaa takka hafeef. So negatiiva takkaa fi negatiiva takka waliigala baay'ina elektiroonii ganaa kombaawundi kana guutamuu barbaachisu meeqa jechuudha? Negatiiva 2 jechuudha. Kanaaf maal jechuu dandeenya ree bakka kanatti? CO3 vaalaansiin isaa meeqa yoo nuun jaame? Negatiiva 2 jechuudha. Vaalaansiin isaa negatiiva 2 jennee akka kanatti ibsuu ni dandeenya jechuudha. Inni xumuraa PO4 PO4 yookiin phosphate keennu kana bira yoo dhufnu P jidduun ni barreessita. Oksijiinii meeqa jira? 4 jira. Asiin ni jirti, asiin ni jirti, asiin ni jirti, asiin ni jirti. Hayyee isaan kun fosfarasii tokkicha kanarraa elektiroonii 2 fudhachuu barbaadan. Elektiroonii waliigala 8 jechuudha. 2 waan barbaadaniif. Amma fosfeetiin kun meeqa qaba? Fosfeetiin lakkoofsa tamaasaa 15. Maal gochuu qabna? Raabsuu qabna. Ta duraa 2, tatte aantu 8, tatte aantu sheeliin duraa 2 baadhateenne, sheeliin aantu 8 baadhateenne meeqa lafa tapha? 5 jechuudha. 5 kana fuutee asirra raabsita. Takka 2 3 4 5 gootaa jechuudha. Akkana yeroo gootu elektirooniin asiin jirtu tanaa fi tun akkana wal tuuti. Lameen irraa ol fudhatte jechuudha. Tuni asiin akkana gaxa. Takkitti achiin turte asiin akkana gaxa. Takkitti asiin as. Habbaa lama asiin ol kanne tun milkooyte. Tun ganaa milkooyte takka qofa fudhatte, tunis takka qofa fudhatte, tunis takka qofa fudhatte. Akkana jechuun ganaa negatiiva takka hafe isii tanaaf isii tana ganaa negatiiva takka hafe isii tanaafis ganaa negatiiva takka hafe. So waliigala negatiiva meeqa hafe? Negatiiva 3 hafe jechuudha. Negatiiva 3 hafe jechuudha. Kanaaf vaalaansiin fosfeetiidha PO4 jennu kana vaalaansiin isaanii meeqa jechuudha? Negatiiva 3 tahaa jechuudha. Kanaaf bifa kanaan vaalaansii isaanii baasuu dandeenya. PO4 vaalaansii meeqa qaba yoo nuun jaame? 4 qaba. Negatiiva 3 qaba. Jennee akka kanatti vaalaansii isaanii baasuu ni dandeenya jechuudha. Isinii galee jeetii yaada. Inni biraa foormulaawwan keemikaalaati. Foormulaa keemikaalaa barreessu. Foormulaa keemikaalaa barreessu. Foormulaa keemikaalota ayoonota atam baay'ee barreessuudhaaf kanneen atomoonni elementoonni isaan keessa jiran 3 fi 3 ol ta'e jechuudha. Foormulaawwan keemikaalaa kombaawondoota ayoonota atam danuu of keessaa qaban dhawata yookiin barreessuudhaaf tartiibawwan foormulaawwan kombaawondoota atam gosa lamee barreessuuf kennamanitti fayyadamuun ni danda'ama. Daayirektii sanumatti fayyadamuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf foormulaa soodiyem kaarboneetidha. Barreessuudhaaf tartiibni jalqabaa wal bira barreessita. Tartiibni lammaffaa vaalaansii mataa gubbaa barreessita. Tartiibni sadaffaadha wal jala jijjiiru. Aduraa iddoo bee wal bira barreessu, lammaffaan vaalaansii mataa gubbaa barreessu, sadaffaan wal jala ni jijjiirta. Akka afuraffaatti immoo ni barreessitaa jechuudha. Ni barreessitaa jechuudha. Mee fakkeenya haa barreessinu. Soodiyem kaarboneet. Soodiyemiin takka qaba, kaarboneetiinis takka qaba. Lama qaba jechuudha. Soodiidha. Kaarboneetiin lama qaba, soodiyemiin garuu takka qaba. So maal goona ree? Wal jala jijjiir. Soodiyem 1 kaarboneet 2 wal jala jijjiiruu jechuudha. Kana jechuun soodiyem maal goona? Soodiyem 2 CO3. Lakkoofsi lama soodiyemii jala dhufa. Lakkoofsa takkachi dhagaa. Lakkoofsa kan barreeffamu saniifuu soodiyem kaarboneet jechuun akkana barreeffamaa jechuudha. Akkana barreessinaa jechuudha. Haya. Fakkeenya biraati. Fakkeenya biraati.
mee fakkeenyi biraa vaalaansii kabiraa tokko jira asitti isa kannee jiru jechuudha. Ka amooniyaatii fi kan kiloorinii kana fakkeenyaaf amooniyaan NH4 tirfii meeqa qaba jennee tirfiin isaa takka. Kilooriniin duraanuu vaalaansii takka qabdi. Soo maal gootu wal jala qaxxaamuru yeroo wal jala qaxxaamursiiftu takkaaf takkanii barreeffamti hin barreeffamtu. Saniifuu maal goona reeshi wanni nuti goonu maal jennee barreessina amooniyem chloride. Ammonium chloride akkana barreessina jechuudha. Ammonium chloride. Kabira calcium fi carbonate. Calcium with carbonate. Calciumiin duraanis meeqa qabdi? 2 qabdi. Maaliif lakkoofsa tamaasaa 20 yoo raabsitu 2 8 8 2 fi 8 10 10 fi 8 18 meeqa hafa 2 vaalaansiin isaa 2 jechuudha. Kaarbooneetiin oo meeqa qabdi? Kaarbooneet jechuun 2 qabdi. Haa akkam goona ishee wal jala qaxxaamursiisuudha. Kana jechuun akkam goona kaalshiyeem 2 hammattuu gootee CO3 gooteeti hammattuun alaan akkasi 2 goota. Akkana hammattuu gootu malee yoo 2 fiddee daayirektii asiin akka barreessite 32 ta'a. Saniif hammattuu gochuun dirqama isa kana irratti jechuudha. Kana booda asiinis 2 jira asiinis 2 jira. So what shall we do? Over 2 ettalla. 2 fi 2 asii wal balleessiti 2 fi 2 asii wal balleessiti. Maal ta'u calcium carbonate akkana compounding kun nuuf hafaaju calcium carbonate jennee akkanatti barreessinaa jechuudha. Eega haala kanaan kan barreessinu ta'ee gareedhaan gocha 3.8 gareedhaan ta'uudhaan gabatee 3.4 fi 3.6 fayyadamuun foormulaawwan kombaandoota armaan gadii barreessaa ja'a kun egaa salphuma barreessuu ni dandeessu akkuma amma fayyadamne sanitti ni barreessitan jechuuti yaada. Khabira kombaandoota keemikaalaa sasalphaa moggaasu maqaa isaanii moggaasu kombaandoota maaliitu kun amma kombaandoota atam danuuti. Kombaandoonni atam lameen xumurarraa maal qaban jeetiin ture yidii qaban. Isaan kun ammoo xumurarraa maal qaban yoo jette AT qaban. Xumurarraa AT dha qabanii jechuudha. Isaawwan atam danuudha xumurarraa maal qabanii akkuma isara reefu jennee sanitti 8 waan jaamu qaban jechuudha. Kanaaf asirratti isin dhaabbadhaa haga mata duree bira kan qabadhee isiniif dhiyaadhutti nagaan naaf turaan an dhaamsa kootii subscribe gochuu like fi share gochuu hin dagatina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.